Akeekkachiisni sa'aatii 48 Ameerikaan Iraaniif kennite yeroo xumuramuu gaheetti Ameerikaan akeekkachiisicha gara guyyaa 5tti ol dabaluu beeksisuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraanii waliin marii nageenyaa taasisnee jira yoo jedhan Iraaniin marii kamiyyuu Ameerikaa waliin akka hin taasisne beeksisuudhaan tarkaanfiiwwan waraanaa fudhattu kana boodas cimsitee akka itti fuftu beeksistee jirti. Akeekkachiisa sa'aatii 48 Ameerikaaf Iraaniin kennite wal qabatee Iraan deebii kennite. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisa sa'aatii 48 biyya Iraaniif kennanii kan turan yoo ta'u Iraan akeekkachiisa kenname kana wal qabatee deebii kennitee jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan sa'aatii 48 keessatti hulaa hormuzaa banuu yoo baatte Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa enerjii magaalaa guddoo Iraan keessatti argamu akka haleeltu akeekkachiistee kan jirtu yoo ta'u kana wal qabatee pirezidaantiin Iraan Mansuud deebii akeekkachiisa pirezidaantiin Ameerikaa kennanii yaaliin Iraaniin dadhabsiisuuf kaartaa addunyaarraa balleessinaa jechuudhaan taasifamaa jiru ijoollee Iraan fashaleessuu hin danda'u Iraaniif jajjabina addaa fi tokkummaa uummata Iraan kan cimsuudha jedhanii jiru. Doorsisaa fi dhaadannoon pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tokkummaa Iraan daran kan jabeessu ta'uu itti dabalanii kan dubbatan yoo ta'u dhaadannoowwan shororkeessummaa akka kana diree waraanaa wal'aansoo kan cimsuudhaas jedhanii jiru. Diinota bulchiinsa keenya sarbuuf yaadanii alatti ulaan hormuzaa biyyoota kaawwan hundaafuu banaadha kan jedhan pirezidaantiin Iraan haasawa isaanii keessatti gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ulaa hormuzaa bansiisuudhaaf ministeera muummee Ingilaandii fi ministeerota biyyoota hedduu deeggarsa kan gaafachaa turan yoo ta'u ulaa kana bansiisuudhaaf tattaaffiin Ameerikaan taasisaa jirtu Ameerikaa gatii akka hin qabne ishee agarsiisas jedhaniiti jiru. Kanaan gamattis qeeqaa isaaniitiin pirezidaantiin Ameerikaa biyyoota garaagaraa deeggarsa ulaa kana banuudhaaf taasisaniin gaafataa kan turan yoo ta'u deebii gahaa biyyoota hedduu irraa waan hin arganneef naatoon sodaattota jechuunis qeeqanii jiru. Walitti bu'iinsa Israa'el Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumameen tasgabbeessuuf yaalii taasifamaa jiraachuu keessatti Ameerikaan gahee guddaa qabdi kan jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haa ta'u malee dhimmi ulaa daandii hormuzaa daldala addunyaa irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu yaaddoo guddaa akka isaan irratti fidee jirus dubbatanii jiru. Biyyoonni hundinuu haala kana keessatti dhiibbaan akka irra ga'u kan kaasan Tiraamp naatoon haala kana callisee ilaaluun isaa sodaattota ta'uu isaanii kan agarsiisudha jedhanii jiru. Kanaan gamattis Iraaniif akeekkachiisa sa'aatii 48 kennaniin isaanii Ameerikaan tarkaanfiiwwan gurguddaa biyya Iraan irratti ulaan kun yoo hin banamne akka fudhachuu dandeettu ibsanii jiru. Humni loltummaa Israa'el gama isaatiin waraanni Hezbollaa fi Iraan walitti geggeessaa jiru torbaanota hedduu itti fudhachuu akka danda'u kan beeksise yoo ta'u waraana torbee 4 guutuu adeeme kana Israa'elii fi Iraan haleellaawwan walirratti fudhachaa kan jiran yoo ta'u Israa'el duula lafoo Libaanoositti geggeessaa jirtu namoonni 1,000 ol ajjeefamuusaas Aljeeziraan gabaasee jira. Akeekkachiisni sa'aatii 48 Ameerikaan Iraaniif kennite yeroo xumuramuu gaheetti Ameerikaan akeekkachiisicha gara guyyaa 5tti ol dabaluu beeksisuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraanii waliin marii nageenyaa taasisnee jira yoo jedhan Iraaniin marii kamiyyuu Ameerikaa waliin akka hin taasisne beeksisuudhaan tarkaanfiiwwan waraanaa fudhattu kana boodas cimsitee akka itti fuftu beeksistee jirti.